Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baga gammaddan ilmaan Oromootiif warri quuqama saba qabdanu akka abduse. Gammachuu guddaan qaba. Maal gammadden jedhin laayikii godhe. Baga gammadde warri dhugaa hin barbaanne baga salphatti. Fuula koo laalaatii murteessa laayikii godhe. Maal gammadden jedhin. Warri quuqama Oromummaa qabdu, warri dhugaa deeggartu akka amantiittis akka kamiittis baga gammadde. Oromoon abdii qaba. Namni Oromoo ganee salphate malee nama milkaa'ee dabarteef hin agarre jecha Jawaar Mohammad hayyicha siyaasaatii fi xiinxalaa addunyaa kanaa. Nama Oromoo ganee salphate malee kan dabarteef hin arganne kan qottoon itti buute malee har'a waan ajaa'ibaa maaltu jira sooshaal miidiyaa kanarra yoo jettan boombiyoonee taaziyaa warra biltsiginnaatiif warra dhugaa awwaaluuf warra Oromoo dhugaa deeggaruuf garuu waan abdii guddaa ustaazunaa jabaluun keenya Ahmaddiin Jabal filannoo keessaa of baase. Filannoo dhaqee jala ga'e torbiitti gale filannoo keessaa of baase. Filannoo dhara, filannoo nama ajjeesaa, filannoo nama hidha. Dimokiraasii kamiinin filannoo sobaa irratti hirmaadhe maqaa koo Oromoo akkana na jaallatu biratti of xureessa jecha jedhuun filannoo keessaa akka godina Jimmaa bakka bu'ee sila hirmaachuudhaaf kan ture beeksisee jira sooshaal miidiyaa feesbuukii isaa irratti. Kanaan ala wanti nama gammachiisu maali? Oromoon dhugaa qaba. Kanaaf jenna bara itti maa turre Ahmaddiin Jabal waan jaallannuuf jabaluudha. Beekumsa isaa, dandeettii isaa, jaalala isaa waan qabnuuf Ahmaddiin Jabal koomintiin isa ta'uu laayiviidhaan filannoo sobaa kanarratti hirmaattee seenaa keessatti maqaa kan kee hin xureessin. Filannoon kun filannoo dimokiraasii miti. Filannoo Oromoon tokko keessa hin jirretti hirmaannaan yoomuu Oromoo biraa kutte jedhaanii turre. Innis waan xiinxalee nu caala waan beekuuf ummata bal'aa caala sammuu guddaa waan qabuuf jecha ummata dhugaa deeggaranuu kana fudhachuudhaan har'a gadi bahee miidiyaa isaa irratti dhimma dhuunfaa kiyyaatiif waan hin hirmaachuun barbaanneef dhiifama jaarsummaa natti erge. Sinuma bar inni fedhii isaatiin akka inni hin goone nin beeka. Kaadirootatu sheekota warra ofiin jedhanu warra garaarraa nafne jaarsummaadha jettee itti deddeebistee miila hokaamoo wantani marga miila irra buustee kadhattee giddiidhaan akka inni ishii jedhu gochisiifte. Har'a garuu dhugaan ummata bal'aa Oromoo miliyoona 50 kun kan gaafa mana hidhaa jiru akkasitti naa iyya gaafan gabbahu garuu Jimmaan utuu hin taane Harargeetti akkasitti makiinaa na badhaasee iddee hundaa kurrifatee naaf jecha dhumaa ture. Dhiigni ilmaan Oromoo kun na waraana. Akkamittiin filannoo Oromoon tokko keessa hin jirre warri dhugaa deeggaran tokko keessa hin jirretti hirmaadha jechuun ustaazunaa jabaluun keenya filannoo keessaa bahe. Abiyyiif kun taaziyaa guddaadha. Jabaluudhaaf eegumsa guddaa barbaachisaa. Maaliif inaaffaadhaan akka filannoon kun soba ta'e addunyaatti mul'ise Ahmaddiin Jabal keessaa bahuun Itoophiyaa guutuun amma warri ergasii filannoo kana irratti hirmaachuudhaaf Ahmaddiin uyyuu filannoo keessa jira jedhanii waan adda addaatiin sammuu of zoorsisanii itti hirmaachuu barbaadaa turan abdii kutataniiru. Abiyyi Ahmad ergasii ustaazonni kun uyyuu irratti hirmaataa jiru. Ummanni akkana ummatatti shawwalachuu hin danda'a warra kana fuuldura of qabee filannoo irratti yoo jarre naa hirmaatan jedhee abdii qabu bishaan jalaa itti namne. Ahmad ustaaz Kaamil Shamsuutis akkati filannoo kana irratti hin hirmaanne iluu bakka buute sitti maa turre ilaa dhugaan jirtu si hima Oromoon si jaallataaf si qeeqee dhiisii bayi keessaa dheera deddeebi'ee si himaara. Akkuma Ahmaddiin Jabal kanatti ummata kanatti as deebi'i jabaadhu. Qabsoo isin gootan ni beekna. Qabsoo isin gootan kun gufatus ummata kanatu isiniif caala kan bilisa isin baasuu danda'us kan akka isin maal jedheen isinitti ilaa ustaaz Ahmaddiin Jabal keessaa bahuun isaa dubbii jabduu qabdi. Filannoon kun akka soba ta'e mirkaneessa. Bahi keessaa siif himna. Bahi keessaa Ahmaddiin Jabal galatoomi onnee keenya keessa silaa ni jirta ittuu achitti akka waggaa waggaadhaan jiraattu dhugaa kan kee mirkaneessitee jirta jechuudha. Nama dhugaa akka taate nuuf mirkaneessitee jirta. Abiyyi Ahmad ilaa filannoo kana dhiisi. Biyyattiin kun silaa dhidhimtee jirti guyyaa gaafa filannoodha jedhamee ittuu biyyi Itoophiyaa amadii taatu gochuuf deemta.
warri ija qabanuu keessaa badanii yoo Iskandariif Birhaanuu Naggaa qofaa wajjiniin filannoo kana gaggeessite asii Tigraay sitti mudditi asii Woboon sitti mudda maal jedheessi hima biyyattiin ilaa burkutoola alaalaa ummanni haa jiraatu dhiisi nagaan filannoodha jettee of hin cinqinii aangoon kan kee bu'aan qabu wantati bulchiteeyyuu waggaan 3-4 ati aangoorra turte kun waan Itoophiyaan taate argaa jirra waa tokko bu'aan qabu aangoorra kursiirra taa'uun kee irruma bu'iitiiyyuu cal jedhii kursiirra taa'e kursii suusii yoo qabaatte biyya bulchuun akkanaa miti siif himna biyya bulchuun kursumarra ta'anii nama fixuuf nama waa tokko akka nama mootummaan hin jirreetti namni ajjeefamee karaarra harkifamaa manna irratti dubartoonni dhibbi meeqa gudeedamaa utuu hin taane biyya bulchuu jechuun ummanni si dhagahee waan ati jettu kana ummanni kabajee ati dhugaadhaan demokraasiidhaan biyya bulchuudha malee kursiirra ol bahee maqaadhaaf aangoorra hin jireeni akka ashaangulliitti taa'uun kun biyya diiguu jedhama malee biyya bulchuu hin jedhamu nuti dhaamsasiif dhaamnala filannoo kana dhiisi warra hidhaman hiiki mariidhaan ta'aatii hiika aangoo gadhiisi biyya bulchuu hin dandeessu waan ta'eef siif himna barnuti akkamitti ati utuu hayyoonni Oromoon jala yaatu waan jarri anan dhageessu kan Oromoon filachuu dandeessu jiranuu kolkollee akka Birhaanuu Naggaa kan akka Iskandar Naggaatii wajjiniin filannoo irratti hirmaadhaa jettee kaafaa'oodhaa fi abaa'oo hirmaachisuu barbaaddasil akkamitti Ahmadiin Jabal hirmaachisuu barbaaddasil hin danda'amu dhiisi of hin dhamaasinii jennaan gaarra deddeebine warri dhugaan Ahmadiin Jabal filannoo keessaa ba'uunsi gammachiise viidiyoo kana laayikii 10,000 galchi addunyaa raashi maaliif beektaa ummanni ergasii waan kanaan Ahmadiin Jabaluu filannoorra jira filannoon kun filannoo demokraasii haqa qabeessa dee sammuu keessaaf qabu abdii kutatu abdii kutachiisime an gizee tokko yaa rabbii xiyya arra baay'ee tokko nafitti gammade an kun nama dhugaati jedhee baay'een nama Ahmadiin Jabaluu irratti hirmaataara filannoo demokraasiiti abduu si'at akkamitti morme tanaan jedha beeyta Heeruman dide dhugaan ummata bira jirti namni tokko ummata caaluu hin danda'u Ahmadiin Jabalis guyyaa tokko numa galtii filannoo kana irratti akka hirmaanne abdii qabna jennee dubbataa ture har'a kunoo dhugaan keenya gaafa ifa baate Ahmadiin Jabalis gabbayee feesbuuka isaa irratti utuu ummanni Suudii keessatti namni 50 du'u utuu biyya keessatti akkas namni du'e karaarra harkifamu filannoo kamtu gaggeeffama sil na dhiba ka utuu Ahmadiin Jabal filannoo kana irratti hirmaateera ta'eyyuu akkasii filannoon sanuu torbiitti galeera jedhaa jiru isaa torbii ga'ee bishaan jaraa itti naqe amma waan taa'u walumaan laalla kaadiroonni amma Ahmadiin Jabal akkasiin baballeessitu taa'ee danda'a barreeffama isaan eegaa jira Haayiluu Addunyaa maqa balleessii waan adda addaa akka inni Ahmadiin Jabal irratti barreessu amma eegaan jira ijoollumti warri of hin beekne muslimas taateetuma Ahmadiin Jabal akka jarri qeeqxu abdiin qaba maaliif wallaaltonni wama biltsiginnaa morme hunda diina godhachuu beekti waan ta'eef akkas nagaan isiniif ta'u baga gammaddan galatooma